Kun Radio Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa wixataa hagayya 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu. Dargaggoo Abdulqaadir Huseenii daa'imummaarraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa uumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdulqaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasaa irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti. Attamooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power TPLF haala jiru akka tasgabbeessu naannoo Affaariif Amaaraa keessaa ba'ee rakkoo jiru mariidhaan akka furu United States gaafachuu itti fuftii jedhan. Haleellaan TPLF walitti bu'iinsa kanaaf dararaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeressaa jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Ergaa Tiwiitarii lammataa erganiinis sababa haleellaa TPLF raawwateen bakka uummanni kuma hedduutti lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii godaanan naannoo Affaariif Amaaraa keessaa uummata 136,036 gargaarsi midhaan nyaataa kennamuu jalqabameera jedhan. Koreen hojii raawwachiistuu paartii Izeemaa bakka waraanni itti geggeeffame adda waraanaa naannoo Affaariif Amaaraa 3tti argamuudhaan kutaa hawaasaa miidhaan irra ga'ee jedhan daawwataa jiraachuun ibsamee jira. Dura ta'an paartii Izeemaa Yeeshuwaa Asaffaa duula waraanaa Itoophiyaa baraara jechuun ibsan martinuu deggeruudhaan jiraachuu biyyaa itti fufsiisuuf yaadame daawwannaa taasifamedha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala buqqaatonni irra jiran hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Akkaataa deggersitti kennamuuf dhugaa lafa jiru hubachuuf carraa kan hin arganne ta'uu ka dubbatan dura ta'an kun miidhaa namoomaa qaama murtaa'e tokkoon furuun hin danda'amu jedhan. Akka biyyaatti balaan mudate waliin taanee dura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Izeemaan qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e maallaqaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessuun gargaaraa jiraachuu dubbatan. Paartileen morkattootaas addaddummaa isaanii boodatti dhiisanii biyya tokkoof akka nama tokkotti dhaabbachuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan. Haa ta'u malee murtaa'aadha kan ittiin jedhan akka ilaalcha isaaniitti duulli sun waaltaa ajajaa bifa hordofe akka qabaatu yaadachiisaniiru. Akkaataa ragaan itti qabamu qindoomina qabaachuu qaba jechuudhaan innaa daawwannaa isaanii hubachuullee tuqanii jiran. Hawaasi addunyaa kallattii dogoggoraa qabaterraa deebi'uudhaan haala yeroo Itoophiyaa keessa jiru hubataa adeemuun gaarii ta'us keessumaa biyyoonni humna qaban hangi tokko ejjennoo isaanii sirrii hin taane akka sirreessan hojii cimaan hojjetamuu qaba jedhan. Hanga yeroo dhiyootti ragaa jiruun sababa wal waraansa sanaan uummanni walakkaan miliyoonaa ol naannoo isaarraa kan godaane ta'ullee dubbataniiru. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar gootota wareegama baasaa jiran jedhaniif mootummaan deeggarsa kan godhu ta'uu mirkaneessuu isaanii sabaa himaan naannoo sanaa gabaasee jira jechuun Masfinaarraa gabaaseera. United States sababa dhiittaa mirga namaa hamaa Tigraay keessaa kan namoonni kumaan lakkaa'aman dhumanii miliyoona 2 ol qe'eerraa buqqa'anii himachuudhaan aangawoota Eertiraarra ugura keessa jirti. Ministiriin maallaqaa United States ibsa baaseen akka jedhetti hoogganaa humna ittisaa Eertiraa Filipoos Walda Yohaannis fixiinsa sanyii yakka dararaa quunnamtii saalaaf beekaa siviilota daandii irratti itti dhukaasuu himannaaleen jedhaman dhiittaa mirga namaa ittiin himataman keessaati. United States irra deddeebi'uudhaan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an gaafataa turte.
Tarkaanfiin har'aa kun Ameerikaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti dararaa hamaa kan dhaqqabsiise gochaa qaanessaa akkasiif kanneen itti gaafataman irra dhiibbaa kaa'uuf murannoo isheen qabdu agarsiisa jechuudhaan waajjira ministirii maallaqaatti daayirektarri to'annaa qabeenyaa Andriyaa Gaakii ibsa kennaniin beeksisaniiru. Eertiraan hatattamaaf dhaabbataadhaan humnoota ishee Itoophiyaa keessaa akka baastu gaafannaa. Paartileen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanis lola dhaabuuf maree akka jalqabaniif dhiittaa mirga namaa akka dhaaban gaafannaa jedhan Gaakiin. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabramasqal bilbilas haa ta'u erga barreeffamaa bilbilaan ergameef yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa hidhattoota Hamaas waliin muddama jiru ilaalchisuun Masriin wixataarraa daangaa ishee dugdee Gaazaa waliin jiru cufuu ishee aangawoonni dubbatanii jiran. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee karaan irra daddarban Raafaan guyyaa hojii innaa cufamu kun isa jalqabaati. Baatii caamsaa keessa Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 11f lola geggeeffameen aangawoonni Masrii naannoo sana banaa taasisanii turan. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti cufamuun kun Israa'eliif Hamaas gidduutti yeroo dheeraaf lola dhaabinsa akka tolfamuuf tattaaffii Kaayiroon goote waliin wal qabata. Daangaan kun cufamuun hanga yoomitti akka ta'e hin beekamu jedhu aangawoonni. Aangawaan tokko akka jedhanitti Israa'el waliin marii kallattiin hin ta'in geggeessameef akkasumas gareelee Faalisxiin waliin araara buusuuf yaalii ta'uun Kaayiroof gareelee hidhatan gidduu garaagarummaa uumameen kan ka'e Hamaas irra dhiibbaa kaa'uuf yaadameeti. Aangawoonni gaazexeessota waliin dubbachuuf eeyyama waan hin qabaatiniif maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafachuudhaan dubbataniiru. Daangaan kun cufamuun kan dhaga'ame erga sabaa himaan Masrii kan mootummaa daandiin irra darban torban tokkoof jimaataaf sanbata erga cufamee booda banameeraa jechuun gabaasee booda. Haleellaa Taalibaan kan hatattamaa karaa dogoggoraa ta'een tilmaamuuf kan qeeqaman aangawoota United States qofaa miti. President Joe Biden humnoota Ameerikaa biyyattii Eeshiyaa waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda hoogganoonni Awuroopaaf gorsitoonni isaanii nagaa eegumsaa haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifataa akka deeme ilaalchisee dogoggoraan ilaaluu isaaniif akkaan qeeqamanii jiru. Muummichi ministeeraa Britain Boris Johnsoniif ministeeronni isaanii gameeyyiin loltoonni United Statesiif kan neeto gamasii ennaa ba'aa turanitti Taalibaan tarkaanfii